Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaaf kabajanii jaalallee fulfinnii lafa jirtan bakka jirtan hunda keessan isin haa ga'u. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Har'a guyyaa isin galateeffachuuti. Innis fooloon kan koo 100 galeera waan ta'eef guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa nuuf jiraadhaa jechuun barbaada. Kan taansuudhaan akka muudannootti waan na mudatee waan isinis mudatee waan yaadu isinii qooduu barbaada. Innis gaafa jalqaba TikTok kana baradhu waan naannoo waggaa tokko ga'uuf deema. TikTok kana barachuu kootiif waggaa tokko hin geenye garuu itti dhiyaateera. Gaafa jalqaba TikTok kana baradhu dhufee TikTok kana seenee gaafa ilaalaa jedhu namni baay'een asirratti wanti viidiyoo gadhiise garuu namumti muraasa namumti fuula isaa beeku viidiyoo wayii gadhiisee nama 200 laayikii godhaa fi nama 500 komentii barreessaa fi wanti kun laaftuudha gowwaadha siin kun bakka akka feesbuukiitti iyyuu miti jechuurraa kan ka'e dafee banadhuun qaba jedheen murteesse. Gaafa itti seenu garuu viidiyoo gadhiisee namni torba naa laale. Namni torba naa laalee namni tokko laayikii naa godhe. Isiin tokkoon sunuu nama na beektu natti fakkaata. San booda viidiyoo hedduu irra deddeebi'ee gadhiisaan ture. Naa laalamuu dide. Nama 10, nama 20, 15 kanuma irratti dhaabate. Gaafa tokko amma gadhiisee dhiisee keessaa bahe. Keessaa baheen ammas immoo turee ka'ee deebi'eetti dhufe. Gaafa deebi'ee dhufu viidiyoo gadhiisee sa'aatiidhaan walirra bu'ee natti fakkaata namni 300 naa laale. Gaafa namni 300 naa laale noo 27 laayikii naa godhe. Gaafa sana gammachuun gammadee gaafa viidiyoon kun naa laalamu viidiyoon kun nama miliyoona 1.6 naa laalamee nama 36 laayikii naa godhu akka gaafa duraa sana hin gammanne. Gaafa laayikii 27 sana. Maaliif yeroo sanatti jechuun hedduun itti gammadee kanatti aansuudhaan warri fooloo naa godhaa naa kadhaa fooloo naa kadhaa jettan akka fakkeenyaatti waa wayii isin dhaamu barbaada. Yeroo jalqabaaf fakkeenyaaf amma fooloon kan kee 1,000 gadii 1,500 gadiitti yoo fooloo kadhatte sirriidha. Namaa wal barsiisuuf dirqama yoo namaa wajjin wal barte malee akka itti viidiyoon kan keessi ilaalamu hin jiru. Garuu dhattee nama 1,000 namni 1,000 laakii fooloo sii godhee kanaan kadhaan waa isin fayyadu. Waan sadi adda baafattee beekuu barbaada. Tokkoffaa viidiyoo qulqullina qabu gadhiisuu qabda. Viidiyooti qulqullinni isaa immoo fakkeenyaaf viidiyoon sun guyyaa sanatti viidiyoo guyyaa sanatti barbaadamu ta'uu qaba. Tokkoffaa. Lammaffaan immoo sa'aatiitti gadhiiftu beekuu dirqama. Fakkeenyaaf akka biyya arabaa kanatti guyyaa sa'a 7 irraa kaasee yookiin sa'a 1 akka biyya kanaatti jechuudha sa'a 1 zuurii irraa kaasee hamma gara magriibaatti hamma halkan galgala naannoo ishaatti gadhiisuun sirraa eegama. Innis viidiyoo sa'aatii eeggachuun qofatu hin taane viidiyooti gadhiiftu murteessaan hammas gabaabbachuu qaba. Viidiyoon daqiiqaa tokko yoo caale nama beekamtii qaburraa yoo ta'e malee hin ilaalamu. Sakandii 30, sakandii 5